الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota obboleewwan kiyya, namni an jaaladhu wahii ka waan qabuu fi waan beeku isarraa hambifachuu hin dandeenye mee akkatti viidiyoo da'awaa garagaraa yuutiyuubii irraa itti buufadhu naa himii naan jedhee na gaafate. Jecha isaa san qeebalee isaa awwaadha yoo jedhu isinillee warra nan gaafatii yaadadhe. Hay obboleeyyan tiyya hundinuu maaliif ittiin fayyadamne yoo jedhu viidiyoo tana isinii waraabe. yuutiyuubii irraa odoo sagantaa tokkollee mobaayila irratti hin feene akkamitti viidiyoo buufattan viidiyoo da'awaadha. Garuu viidiyoo biraan buusin akka da'awaa qofa isin argisiisa. Mee na hordofaa. Bismillah jennee isin jalqabna. Asirratti kitaaba beentee illee qaba laala. Kitaaba beentee afaan Amaaraatiin illee qaba, afaan Arabaatiin illee qaba. Afaan Arabaatiin kitaabul muqaddas jedha. Kunoo kana qaba. Afaan Amaaraatiin illee kunoo qaba. Matsaaf Qidduus jedha. Kanarratti dalagaa jirra jechuu. Kitaabbiin kana dhukkee irraa kaasuudhaaf yaalii godhaa jirra. Tole gaamee amma gara viidiyoo buufachuutti hadachaanu durdursoo googilii banna yookaan Chrome ka jedhu banna. Achirratti fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti viidiyoo kiyya buusuu yoo barbaaddan seenaa Bilaal jettanii barreessitan. Viidiyoo kana anatu maxxanse. Fakkeenyaaf seenaa Bilaal jedhee anatu maxxanse. Ni barbaanna yookaan Bilaal seenaa Bilaal barreeffama tolchuu qaba. Okay, kunoo kana viidiyoo kana anatu maxxanse kan isin argitan kana Oromoo seenaa Bilaal ka jedhu kana. Viidiyoo banattan san Google Chrome yookaan Chrome irratti yeroo bantanii sarchi isaa irratti barreessan akkanatti isin dhufu. Viidiyoo san gubbaa irratti rukuttan fakkeenyaaf. Viidiyoo kana wayita akkatti itti rukutu akkatti naa banama. Kunoo fakkeenyaaf da'awaadha kun. Da'awaa kana akkamitti buufadha? Akkamitti? Bismillahir Rahmanir Rahim. Okay. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى دوبا سينا بلال كجدو كنا يو إني نابهيت هنجد جوجل جبارة ملء يوتيوب الرانين بنينا تكت من سني بنين كروم في التملء يوتيوب تجك سنار كانتر يو يوتيوب تسنار كاتر سنين بنام أما مال قدره أكنتي سلكت قدره بك إم يجلو تنا جبارة يوكا يا دوبان واي دوبان كابتي جرا هنا كا qabxi illee haqee m illee haqa. Eegasi ss bakka jedhu kataba. ss bakka jedhu katabee dhihaab yookaan sarchi godha jechuudha. Kunoo laal naa dhufaa jira jechuu bu'uudhaaf. Ni eegaa kunoo dhufee jira. Eegi asirratti dhufaatiin hin jira. Sabriidhaan eega haga inni naa dhufu. savefrom.net en.savefrom.net konola siigaa barbaadeen buufadhaa mp4 360p jedhaa. akkasuma audiollee sagalee qofallee buusuu danda'a. flv buusuu danda'a. 3g buusuu danda'a. 3gp buusuu danda'a. mp4 in buusuu danda'a. Nama mp4 dhaan haa buusume. mp4 na filate download bakka jedhu kanarratti rukutaa. Kunoola download ka jedhu kanarratti hanga rukute kunoola download jaarit tanzil jechuun download ta'aa jira jechuudha. Gaduma rukutaa. Haala kanaan viidiyoo kamiyyuu buufachuu danda'a. Fakkeenyaaf lamuu itti isinii deebi'a.
fakkeenyaaf yoo fakkeenya isinii godhe viidiyoo lammataa kana mee haa buufnu seenaa dubartii islaamaa ka jedhu kana isa haa buufannu akkam gootan viidiyoo yoo akkatti isinii baname viidiyoo irra dhoytanii yoo inni isinii baname bakkitee YouTube jedhu ka gubbaa sana irratti gadi rukuttan yoo inni select yookaan akkatti isinii gurraacha duratti achi ooftanii dhuma isaa bantan http s dootii lama qabaatee silaashii lama qabaatee m.youtube.com jedhee akkasitti oofa isin eessarra keettan kun olaa bakka san yaa duubaan keettanii qabxii sanillee heexanii m sanillee heexanii bakka jara lamaanii ss jechaa barreessitanii dhihab yookaan go bakka jedhu seexanii kanarraa kiiboordii irraa rukuttan kun olaa سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى duba seenaa bilaal ka jedhu kana yoo inni naa baheetin hin jedhe googil gubbaarratti malee yuutuub irraan hin banina takkatti manni isinii baneen kiroon filattan malee yuutuubitti achi akka isin harkaan tarra yoo yuutuubitti isin harkaa tara isin hin banamu amma maal godharee akkanatti selekti godhee bakka emmi jedhu tana gubbaarra yookaan yaa duubaan waay duubaan qabxii jira hin haqa qabxiillee haqee emmi illee haqa eegasi ss bakka jedhu kataba ss bakka jedhu katabee dhihab yookaan sarchi godha jechuu kun olaa naa dhufaa jira jechuu bu'uudhaaf ni eegaa kun ol dhufee jira eege asirratti dhufaatiin hin jira sabriidhaan eega haga inni naa dhufu savefrom.net en.savefrom.net kun olaa siigaa barbaadeen buufadhaa mp4 360p jedhaa akkasuma audiyoollee sagalee qofallee buusuu danda'a flv buusuu danda'a 3g buusuu danda'a 3gp buusuu danda'a mp4 buusuu danda'a nama mp4 dhaan haa buusume mp4 naa filate download bakka jedhu kanarratti rukutaa kun olaa download ka jedhu kanarratti hanga jiru rukute kun olaa download jaarit tanzil jechuun download ta'aa jira jechuudha gaduma rukutaa haala kanaan viidiyoo kamiyyuu buufachuu danda'a fakkeenyaaf lamuu itti isinii deebi'a fakkeenyaaf yoo fakkeenya isinii godhe viidiyoo lammataa kana mee haa buufnu seenaa dubartii islaamaa ka jedhu kana isa haa buufannu akkam gootan viidiyoo yoo akkatti isinii baname viidiyoo irra dhoytanii yoo inni isinii baname bakkitee YouTube jedhu ka gubbaa sana irratti gadi rukuttu